Akkam jirtu nageenyi isiniif baay'atu har'a waa'ee filannoo fi hiree barattoota yuunivarsiitiiwwan irratti waan tokko kaasuudhaaf anas ba'e maaliif dhimmi kun anaanis na laallata kallattiidhaanis alkallattiidhaanis anis barataadha waan ta'eef jechuudha. Egaa akkuma beektan filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa fuuldura kana gaggeeffamuuf jedha ji'oota muraasa booda kanuma wal qabatees hireen barattoota yuunivarsiitii maal ta'a kan jedhu irratti qaamonni dhimmi kun isaan laallatu mariirra jiru mari'achaa turanii jiru. Jechuunis ministeerri barnootaa boordiin filannoo biyyoolessaa fi gamtaan barattoota yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa jechuudha. Kanuma wal qabatee xalayaan tokko kan boordiin filannoo biyyoolessaa fi ministeerri barnootaa yuunivarsiitiiwwaniif ergan naanna'aa ture ergitaniitti yoo ta'e qabiyyee xalayaa sanaa argitaniitti dubbistaniitu ta'a. Yoo hin dubbisne ta'es sin yaadachiisuudhaaf xalayaan sun akka jedhutti barattoonni mirga filachuu isaanii mirgi filachuu barattootaa akka eegamuuf jecha iddoo dhaloota isaanii deemanii filatanii ergaas deebi'anii booda wantoota isaanaaf akka xumuran kan jedhudha. Jechuunis baasiin hundumtuu jechuudha gidduu caamsaa keessa gara iddoo dhaloota isaanii deemanii caamsaa 24 filannoon waan ta'eef filatanii akka mooratti deebi'anii aseesamentiin tokko faayinaalii fi wantoota isaan hafan akka xumuran baasii hundumaa fi kan jedhame eebbifamtoonnis exit exaamii eebbi wanti hundi sana booda kan ta'u jechuudha akka ibsa xalayaa kanarraa arginutti. Maalumaafuu waa'ee filannoo mirgamoo dirqama kan jedhu in kaasna jalqaba tokko. Lammata immoo hireen barattoota yuunivarsiitii maal ta'a kan jedhu in kaasna. Sababni isaas barattoonni yuunivarsiitii qaama lammii biyya kanaa waan ta'aniif akka lammii tokkotti mirga filuuf filatamuu qabu waan ta'eef jechuudha. Mijaa ofii qaba waan ta'eef mirga filatamuu mirga filuu isaanii akka eksarsaas godhan mijaa ofii qaba haalli mijataa ofii qaba waan ta'eef jechuudha. Sadaffaa irratti dhumarratti rekomendeeshinii mataa kiyyaanan ka'anis akka laallata waan ta'eef dhimmicha akka barataa tokkotti jechuudha. So jalqaba filannoo mirgamoo dirqama kan jedhu namoonni tokko ta'i gaaffii kanaa namoonni kaasan hin jiru nan argaa waan ta'eefidha. Egaan filannoon mirgamoo dirqama kan jedhuuf dursa heera FDRii keewwata 38 fi labsii pirookilaameshiniin tokko hin jira hin dubbisna jechuudha. Keewwata 38 keewwata 38 baarratti maal jedhaa idmeew 18 ዓመት ሲሞላ በህግ መሰረት የመምረጥ መብት አለው jedha. Lammiin Itoophiyaa kamuu umuriin isaa waggaa 18 yoo guute akkaataa seeraatiin filuudhaaf mirga qaba jechuudha. Kun mirga heerawaadha. Constitutional rightidha. Akkasumas waggaa 21 yoo guute mirga filatamullee ni qaba lammiin Itoophiyaa tokko. Kun mirga heerawaati. Waan lama gaafachiisu filannoon mirga heerawaati. Labsii lakkoofsa 1162 keewwata 5 keewwata xiqqaa 2 jalatti immoo maal jedhaa labsiin kun labsii filannoo galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo Itoophiyaa jedhamuudhaan kan beekamu labsii lakkoofsa 1162 bara 2019 bahedha. Labsii kana keewwata 5 keewwata xiqqaa 2 irratti የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብቱ በህግ ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ ያልተገደበ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መምረጥ ወይም መመረጥ ይችላል ጀዳ ሊተራሊ አፋን ኦሮሞቲ ዮ ሴራን ዮካን ሙርቴ መነ ሙርቲቲን ሄን ኦርከሚኒ ለሚን ኢትዮጵያ ከሙ ምርገ ፊሉ ፊ ፊለተሙ ቀባ ጀዳ ኡመረቲሞ ሆኖም ለመመረጥም ሆነ ለመምረጥ አይገደድም jechuunis filamuufis ta'e filuudhaaf indirqisiifamu kan jedhutu jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti filannoon mirgadha malee dirqama miti. Nama tokko filadhu jedhamee indirqisiifamu lammiin kamuu jechuudha. Kanaaf kana akka qabxii tokkotti qabadhaati. Filannoon mirgadha jennee jirra dirqama miti. Filadhu jedhamee indirqisiifamu namni tokko yookaan filamii jedhamee indirqisiifamu kana labsii lakkoofsa 1162 bara 2019 ba'e keewwata 5 keewwata xiqqaa 2 jalatti tumamee jira jechuudha. Well hireen barattoota yuunivarsiitii maal ta'a?
Egaan barataan yuunivarsiitii tokkoffaa qe'ee isaarra fagaatee jira. Filamuun immoo kan danda'amu wanti isin hubachuu qabdan buufata filannoo naannoo iddoo jireenyaa isaatti barataan filuu kan danda'u. Iddoo maargetti filamuun hin ta'u, filuun hin ta'u buufata filannoo naannoo isaatti deemee fila namni kamuu iddoo jireenyaa isaatti jechuudha. Yoo xiqqaate naannoo sanaaf ji'a 6 turuu qaba kan jedhu labsii kana keessa jira. Ji'a 6 kan jiraate yoo ta'e iddoo jireenyaa isaatti kan filuu danda'u, mooraatti filuu hin danda'u. Mooraa ta'ee filuu hin danda'u yoo karaa dijitaalaa ta'e malee jechuudha. Kanas qabadhaati. Barataan akkamittiin mirga filuuf qabu kana exercise gochuu danda'a. Mooraa utuu jiru kan jedhu irratti mari'achaa jiru jechuudha. Gaariidha kuni waan bareedaadha. Haa ta'u malee yaadonni furmaataa ka'an tokkoffaan duraan amma akka odeeffamaa turetti caamsaa 15 asitti wanti hundi nu xumuramee barataan gara maatii isaa galee iddoo jireenyaa isaaniitti akka filataniif ture. Akkas yaadamee ture duraanii. Haa ta'u malee kun keessumaa barattoota eebbifamtoota baranaa GC baranaa irratti dhiibbaa guddaa geessa. Sababni isaas yeroo qophii gahaa hin argatanii barataan baachiin kamuus sa'aatii dhiphoo kana keessatti waan hunda xumuruun inni ulfaata hin cima. Inni kun furmaata ta'ee hin argamne. Kanaaf jecha akka furmaataatti amma wanti ministeera barnootaa fi boordiin filannoo biyyaalessaa irra gahanii maal kan jedhudha. Gidduu caamsaa keessa barataan gara iddoo dhaloota isaanii deemanii filatanii tokkas deebi'anii waan isaan hafe xumuran kan jedhudha. Isa kana gartokkeedhaan nan deeggaranis haa ta'u malee akkuma jirutti miti fooyyessee modify godhee akkaataa nan deeggaranis barataan baay'eenis yaada kan akka qabaatu nan amana. Akkamitti yoo jettanii deemee filachuun mirga isaati. Bareedaadha. Yoo fedhii isaatiin deemee filate barataan kamuu bareedaadha. Haa ta'u malee dirqisiifamee barataan mooradhaa akka bahu godhamuun dhiibba mataa isaatii qabaata. Kanarratti ministeerri barnootaa fi mooraan yuunivarsiitiiwwan wal ta'aniitoo murtoo mataa isaanii fudhachuu qabu. Jechuunis barataan dirqisiifameetoo akka mooradhaan baane jechuudha. Kun dhiibbaa rakkoo mataa isaatii qaba waan ta'eef. Fakkeenyaaf kaasuudhaaf tokkoffaa haala nageenyaa yoo ilaaltan baay'een keenya haala nageenyaa qabatamaa biyya kanaa waan hubannuudha. Baay'een keenya waggaa 4 waggaa 3 guunneerra erga maatii bira deemne. Sababii nageenyaa rakkoo nageenyaatiin jechuudha. Kanaaf dirqisiifamee barataan mooradhaa haa yaa'u iddoo dhaloota isaa deemee ta'u maatii isaa iddoo jireenyaa dhaloota isaa deemee ta'u haa filatu kan jedhamu yoo ta'e nama meeqatu deema kan jedhu gaaffiidha jechuudha. Nama meeqatu deema. Barataan amma dirqisiifamee mooradhaan ni baafama ta'eeyyuu namni baay'een yookaan firasaa naannoo kana jiru magaalaa rafaa tura malee namni iddoo dhaloota isaa deemu nama baay'ee nama muraasa ta'uu danda'a jechuudha. Kun rakkoo tokkodha. Rakkoo lammataan barataan baasiin malleef saaxilamuu danda'a. Rakkoo barataan akkuma beeknugaa rakkoo maallaqaa qabna. Baay'een keenya rakkoo faayinaansii qabna. Geejjibaa fi baasii addaatiif baasiidhaaf saaxilamuu danda'a barataan jechuudha. Kun rakkina biraadha. Rakkoon biraa mirga barataa dhiibuu ta'a. Barataan asii haa bahu hunduu namni tokko mooratti akka nafne yoo kan jedhamu ta'ee mirga barataa dhiibuu. Akkuma asii lallaallee labsii sanarratti keewwata 5 keewwata 2 irratti filachuun mirga malee dirqama miti. Giddiidhaan yookaan dirqamaan filadhuu hin jedhamu lammii kamiinuu nama kamiinuu jechuudha. Kanaaf yoo dirqisiifamee mooradhaa bahe barataan giddiidhaan deeme filadhuu akka jechuuti. Kun immoo mirga seerri kenneef mirga barataadhaaf seerri kenneef dhiibuu ta'a. Kanaaf akka furmaataatti akka yaada furmaataatti rakkoo qofaa haasofnee hin finnu akka yaada furmaataatti yaadni kiyya maaliidha? Namni fedhii isaatiin namni itti tolu namni mijatuuf keessumaa ijoolleen dhiyeenya mooraa jiran naannoo isaanii deemuu kan danda'an namni mijatuuf deemee akka filatu warri kaan immoo warri mijanneef
deemuu kan hin barbaanne mooraa akka turan haalli mijeeffamuu fi qabaata. Yoo kana hin taane dirqiidhaan mooraadhaa baafamuu qabaatu barataan yaada jedhuun qabaa jechuudha. Rakkoo walxaxaa keessa barataa galchuu ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf fedhii isaatiin namni barbaade deemee filatee haa deebi'u. Kan barbaade immoo mooraatti hafee qophiilee tokko tokko qo'annaa isaa waan barbaade hojjechuu hin danda'a. Xumurachuu hin danda'a gidduu sanatti. Kun furmaata jedheen yaada akka nama tokkootti jechuudha. Maalumaafuu dirqisiifamnee baanamu hin baanu kan jedhu irratti yaada murtoo mataa isaanii murtoo irra gahan akka yeroo dhiyootti akka nuun gahan namannaa in eeggannaa. Murtoo akkanaa xalayicha kanayyuu mooraawwan tokko tokko mormaa akka jiranidha wanti haasa'amaa jiru. Jechuun gamtaan barattoota yuunivarsiitii akka hin fudhannedha. Maalumaafuu murtoo isa dhumaa fi deemsa isaa guutuusaa ibsa bal'aasaa ministeera barnootaaf qaama dhimmi ilaallatu irraa eegna. Yeroo dhiyootti akka nu biraan gahan eegnaa. Kanumaan jechuu barbaada. Oliyaad baratichaan ture yuunivarsiitii Finfinneetti barataa seeraadha. Viidiyoo kana immoo sheer godhaadha. Qaama dhimmi ilaallatu bira akka ga'uuf keessumaa barataan sheer godhaadha. Akka galteetti akka yaadaatti akka galtee tokkotti tarii qaama gargaaru jira. Keessumaa barataan immoo nu ilaallata barataan kamuu sheer godhaadha. Nagaan tura. Bye bye.